asumaan lubbuu haaraa yoo jiraattanii fiigaati kottaa namni har'aa manuu dhuftan kottaa gara mootummaa waaqooti fiigichaan kottaa gammadaati kottaa fiigichaan nagaa argattanii galtu boqonnaa argattanii galtu galateeffadhaa waaqayyoodhaan kottaa haaraan haleluuyaa kottaa galateeffadhaa waaqayyoodhaan goos dhuftee galanni waaqayyoof haa ta'u cabsiitee karaa baasta jireenya namaa laatta harme maalan jedhee rakkoo qabu namani hin jenneen amma garuu fiigaa dhufte ka yeroo sana if fedheera si gargaara ani akka ati dhuftu beekaan si karakkaruu dhiise si karakkareera hin kutiniin siin jedhamini kanayyuun kutina taa'uun jedhe amma qaqanxal fayyaa keessanii qabee namni mana kana lite galuun hin jiru ishi mana kana linaan galanni waaqayyoof haa ta'u harka keessan ol kaafadhaa ameen haleluuyaa akkas jettu gooftaa Yesuus Kiristoos jedhana duukaa isin gooftaa Yesuus Kiristoos jedhaa har'aa jalqabee qulqulluu maqaa keetti ani amaneera si amanee sin kaadu biyya lafaa hojii seexanaa kaadeera maqaa koo galmee jireenyaa irratti ati naa galmeessi waan naa galmeessiteef dhaaltu mootummaa kee waan na godhatteef qulqullootaa wajjin tolootaa wajjin waan na fo'atteef sin galateeffadha namni hundinuu gooftaadhaaf galata laatu namni hundinuu gooftaadhaaf galata naafiyamameera ati jennaan naafiyamameera